ifaatu jeegaluu dhiyoo beesis. Magaalii kunin lafa hektaraa 1,660 irratti kan hundaa'e yoo ta'u, uummata miliyoona 2,300 qabaa jedhama. Namni siyaasaa gameessaa fi pireezidantii duraanii Oromiyaa obbo Junaid Saadoo magaalii Shaggar hundeeffamuun gam-dinagdee fi siyaasa Oromoof bu'aa olaanaa qabaa jedha. Obbo Junaidin sirna eebbaa fi hundeeffama magaalicha irratti kan argame yoo ta'u, maaltu si dhaga'amee jedhee Zalaalam Taadessaa gaafate. Yeroo jalqabaatii fi waltajjii bulchiinsaa waltajjii siyaasaa Oromiyaati irratti waggaa 12-13 booda irratti argame kun mataan isaa anaaf gammachuudha. Hundeeffamni magaalaa Shaggar kun faayidaa akkamii qabaachuu danda'a? Gaaffii uummata Oromoo naannoo sanarra ture keessumaa kan qonnaan bulaa naannoo Finfinnee jiru kana bu'aa akkamii qabaachuu danda'a? Uummanni Oromoo lafa isaatirraa bara dheeraadhaa fi buqqa'aa ture keessoo uummanni naannoo kanaa uummanni Tuulamaa bal'inaan buqqa'ee guutuu Itoophiyaa keessatti uummata keenya miidhaa guddaatu irra ga'ee miidhaan saayikooloojii, miidhaan siyaasaa, miidhaan bulchiinsaa, miidhaan diinagdee bara dheeraadhaaf irra ga'ee ture. Isa kana riivers godhuu karaa danda'uun magaalaan Shaggar kan hundeeffamte. Magaalaan Shaggar uummanni naannoo kanaa jiru odoo hin buqqaanee abboomee akka jiraatu magaalaan Finfinnee mataan isii jiddugala qabsoo turte. Kanaaf magaalaa Finfinneetirraa bu'aan Oromoon argachuu qabu maalinni ka jedhu kun bara dheeraa mootummaa federaalaa wajjin wal mormiin peepariin barreeffamee waraqaan barreeffamee achittis dhiyaataa ture. Haa ta'u malee wanna qabatamaan uummata keenya fayyadu hin jiru. Kanaaf magaalaan Shaggar ijaaramuun kanallee hin deebisa jenneetiin amanna. Gaaffii dinagdee uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irratti kaasaa ture karaa kanaa deebisuu danda'a amantaa jedhu qabdu jechuudha. Sirritti deebisa. Uummanni Oromoo buqqa'uu hin qabu. Uummanni Oromoo gara magaalaa galuu qaba. Abbaa daldalaa ta'uu qaba. Abbaa mana jireenyaa ta'uu qaba. Abbaa hawaas dinagdee achi jiru isaa magaalota san keessa jiru inni hoogganuu qaba. Inni irratti abboomuu qaba jennee qabsoofneerra. Bara dheeraadhaaf qabsoofnee amma qabsoon sun magaalaan Shaggar jiddugala siyaasaa, jiddugala diinagdee uummata naannoo kanaatiif akka ta'u magaalaa guddoos akka taatu godhamee aadaa fi xiinsammuu uummata keenyaa jiddugaleessa godhatee akka ijaaramuttidha. Pireezidaantiin ammaa kuni akka gaariitti irratti xiyyeeffatanii kan hojjetaa jiran jechuudha. So kanaafuu gaaffii diinagdeellee gaaffii siyaasallee hin deebisa. Waggaa 5 booda, waggaa 6 booda, waggaa 10 booda waan biraallee ta'uu danda'a ka jedhu. Finfinneen mataan ishii deemee Shaggar ta'uun isiidha waan hin oolle jedhee tana mana adeemsuma kun. Qabsoo isin gaggeessaa turtanii gama kanaatiin keessumaa gama fayyadamummaa uummata Oromoo naannoo kana wal qabatee deebi'aa jira jettanii amantu akkamitti ilaaltu? Sirriitti deebi'aa jira. Garuu maalinni lafti naannoo kanatti baay'ee suuqidda waan taateef, baay'ee qaalii waan taateef namoota yoo bulchiinsi laafaa ta'ee, viizhinii guddaa yoo hin qabaanne ta'ee, dallaala fi hattuutuyyuu lafa kanarratti bal'inaan itti seenee lafa gurguruu fi bakka horiin socho'u dogongoratu dhufa. Kanaaf iddoo kanatti wanni godhamuu qabu jedhee ani yaadu bulchiinsa cimaa magaalaa Finfinnee caaluu danda'u ka jedhudha. Gama biraan namoonni ija biraan otoo akkasittiin ibsamin ilaalaa turan immoo ni jiru. Ija shakkeetiin tarii dhimma maastar pilaanii qindaa'aa kanaan dura jalqabee ta'uu danda'a laata jedhanii kan ilaalan jiru. Isin akkamitti ilaaltu kana waliin? Maastar pilaaniin Finfinnee Giyoorgis irraa gaggeeffamaa ture suni ajjeefameera. Maastar pilaaniin hin jiru. Maastar pilaanii irratti wanna bal'aatu bara 93 yookiin year 2000 irraa jalqabee anis ofiisa yoo jiru irraa jalqabne qabsoo guddaa godhaa turre booda bara 2014 2015tti master plaanii san kan dura ajjeesnee harkatti qabnee turre san indaganaa deebi'aniitiin laawunchi godhanii inni immoo sochii qeerroo kaase sochiin qeerroodha aarsaa kafalchiisu malee master plaanii san hin dhaabe. Amma master plan deemuu hin danda'u. Daangaan Finfinneedha. Seeraan murtoofteerti. Seeraan walii mallatteessanii jiru bulchiinsi magaalaa Finfinneetii fi mootummaan naannoo Oromiyaa. Namaa baay'eessan humna fuuranii herreega bankiitti maallaqa galchan waaqa isaanii wal falmuu fi lolaa bulan dhibeewwan namirraa fayyisuu fi dinqiisa godhan namoonni dubbatan baay'achaa jiru. Darbees nam du'e boolanan kaasaa jechuun bakka awwaalcha namaa kadiigan maqaa hojii hafuuran dubartoota kan gudeedan akka jiran gabaasne turre. Hooggantoonni warra wangeelaa fi barsiistonni amantaa namoonni gocha kan raawwatan amanticha bakka hin bu'u jechuun mootummaan tarkaanfii akka fudhatu waamicha godhan Galaana Balaayii dabalee sanitti.
Barsiisotni barnoota amantaa wangeelaa fi soortotni BBC'n dubbise namootni ofiin raajii, paastarii fi ergamaa jedhan gochootaaf yakka adda addaa raawwatan kun amantaa kiristaanaa warra wangeelaa bakka hin bu'anii jedhu. የክርስትናን አስተምሮ እንደ ሚዛን አድርገን ስናስቀምጥ barsiisa kiristaanaa akka madaalatti fudhannee yeroo ilaallu namoonni kun barsiisa kiristaanaa hin beekan. Kanaaf warri kun mana kiristaanaa warra wangeelaa tasa bakka hin bu'an. Nu wajjinis amantaan tokko miti. Isaan nuti akkasii waan jedhan qofaaf qaama keenya goonee ilaallu nu bakka bu'uu hin danda'an. በምዕራቡ ዓለም እነዚህ ሰዎች የሚጠሩበት ስያሜ ፓስቶፕረነር ነው የሚባለው። warra lixaa biratti warri akkasii paastoopenar jedhamu. Jechi paastoo jedhu paaster kan jedhurraa, peenar kan jedhu ammoo interprener kan jedhurraa fudhatame. Afaan biraatiin hafuura daldalan warreen dhaabbilee hafuuraa sochoosan namoota maallaqaan alatti waan biraaf dhimma hin qabne. Waliin dhooftota gara jaboodha jechuu ni dandeenya. kan ወንበዴዎች ናቸው ማለት እንችላለን. Ofii muudamoota hafuuraa kan namaa kennu eenyu? Barsiisaa amantaa yookaan tiyoolojii kataan Dr. Takkaallee Naggaa gaafanneerra. ፕሮቴስታንት ወይም በወንጌላዊ ክርስትና አመለካከት ውስጥ Ilaalchi kiristaanummaa wangeelaa keessatti aankii yookaan muudama kan kennu waaqa mataa isaati jedhamee amanama. Kallattiin haa dubbannu yoo jenne manni kiristaanaa nageenyummaa dibata waaqni kennuu ilaaltee beekamtii kenniti malee moggaasichaaf abbaa miti. Nama maggaabii, paastarii, raajii jennu kanaaf wanta kennaan kun jireenya isaa keessatti hojjetu arguun mirkaneessitiif. Waldaan kana osoo hin mirkaneessin namoonni dhuunfan ka'anii ani raajidha, ani ergamaadha haalli itti jedhan uumameera. እኔ ነብይ ነኝ እኔ ሐዋርያ ነኝ የሚሉበት መንገድ ተፈጥሯል። Luba Girmaa Zawdee pirezidantii waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Beetel Itoophiyaati. Raajiin sobaa gosa 3 qabaa jechuun BBC'tti himan. Inni tokkoffaan warruma kennaa sirrii qabaatanii raajii dhugaa ta'anii utoo hojjechaa jiranii gara dogongoraatti galanidha yookiin karaarraa ce'anidha. Inni lammaffaan immoo warra hafuura xuraadhaan guutamanii namni sitti fakkaatee jara simatee jedhudha hafuura waaqayyoos miti. Warri sadaffaan immoo warra biizinesii yookiin faayidaa irratti hundaa'anii biizines gochuu barbaadanii biitii feekii warri dabarsan jiru wal qindeessanii wal ijaaranii. Luba Girmaatiin gochootni waliin dha'uu fi raajii sobaa amantoota burjaajessaa fi rakkoolee adda addaaf saaxilaa jiran maal fa'aa jennee gaafanne. Kan makiinaan jalaa fudhatame jira, kan qabeenyaan horiin jalaa fudhatame.